حول فلوس فلوس حول. وين فلوس؟ فلوس وين؟ كلم سريع، كلم اهلك، كلم. Yaa carraa ijoollee keenyaa kan shamarranii kan biyya arabaa jirtu gaafa biyyaa baanuuf jennee of jijjiirradha malee namaan dhaanamnaa yookaan tumamnaa in dararamnaa biyya ormaa keessatti duunaa irra kana jenneetu miti. Egaa maal goona ree hundumtuu carraadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kootii obboleettiin keessanii laayik sheer gochaa kottaa ola seenaa tarii namoonni micayyoo kana beektan gargaaruu dandeessu isiniin jedha. Ani waan hin beeku takka illee hin qabu. Waa'ee viidiyoo ishii buufadhee tanan dhufe waan ta'eef nan gadde keessa koon na cabe. Micayyoon kuni egaa Suudi Arabiyaa natti fakkaate afaan isaan haasa'an kuni Fuluus kan jedhu isaanii fi fakkeenyaaf Joordaan illee ta'uu dandeessi hin beeku ani garuu biyya Arabaati. Namichi kun akkana ta'e tumaa warrata viidiyoo ishii waraabee warrate poostii godhe. Micayyoon kun dhugumaan qarshii jalaa hatte egaa qarshii isaan jalaa fuute silaa shaanxaa isaanuma biraa qabdi manuma isaanii keessa jirti. Shaanxaa ishii keessa barbaadanii ta'u yoo dhuguma an fuute ta'e birrii sana hin fudhatanii maaliif akkasitti garaa jabaatanii dhala namaa akkaatti reebanii adda ishii kana akkatti madeessanii harkaa fi luka hidhanii micayyoo kana akkatti tumu. Dhugaa rabbe ani baay'ee keessi koo nagadda amman akkanatti fuuldura taa'ee haasa'u viidiyoo isin hojjedhu kana mitecha viidiyoo kana yeroon argu tarii ummaa ishii yookaan immoo firri ishii yeroo argu ana akkasittiin keessi koo na cabe maal jedha dhugaa waaqayyochaa. Maal taananii birrii yoo fuutee shaanxaa ishii keessa barabbaramuu kutaa ishiin galtu keessa barabbaramuudha. Dhugumaan birrii jara kanaa fuuti moo isaantu nama faallessa jarittiin tonkolanyoota. Birrii isaanii wayin immoo akkeessattuu ijoolleen gara biyyaa galtammo dhugaa waaqayyochaa shaanxaa keessa fattashadhaatii duraan seeraan eenyu godhadhaa. Birrii isaanii fuudhanii achi keessa godhanii warratanii hattuudha siin jedhanii maqaa si balleessu. Isaanumtuu jecha hin danda'aman. Innaa akkasii isiniin jedha yaa hordoftoota kiyya. Micayyoo tana baay'ee laphee na cabeechaadha. Waggaa akkasitti irra dhahabatee tumee harka ishii hidhee luka ishii hidhee micayyoon kun huu'atti malee wanti ishiin dubbattu hin jiru. Otoo qodaa ishii teenyaa tana ta'u kan isaanii sanaa ta'e akkasittiin hidhanii tumu hin tumani bara. As kenni jedhanii itti iyyanii tumarraa fuudhu malee. Yoo dhuguma micayyoon kun fuute ta'e jechaadha. Ani garuu waanuma fuutu natti fakkaata. Ijoollee akkamitti birrii isaanii fuudhu? Akkamitti birrii isaanii fuudhu bar jaritti yoo nama jibbite bar habasaa waanuma hunda namarratti xaxxi. Nama hin jaallattu taanaan keessattuu ijoollee keenya haaraa reefu biyya Arabaa kana dhufan warra afaan hin beekne waanuma kamiyyuu hin beekne kana itti taphatu. Amma afaan hin barretti waanuma barbaadeeti taphatu. Ilaa yaa obboloota kiyya yaa shamarran biyya Arabaa jirtan. Jaritti waan namaa sirratti yaaddi taanan gizeedhaan baqadhu bahe harka kee poolisiitti kenni. Hidhamii gali gara biyya keetii. Yoo hidhamte hin hidhamta malee hin tumamtu achi keessatti. Poolisiitti harka kee kennadhuuti isaan biraa bahe. Jarri kun yakkaa tokko waan tokko lubbuu keessan irratti foon keessan irratti uumuudhaaf kaatu taanan gizeedhaan ba'a. Gizeedhaan ba'a barri isaanii yoo baname baati harka keessan huuwadhaatti poolisiitti kennadhaa hiyyaati boo'ate jechaadha. Laagaree jabummaa isaanii fuluus jedha fuluus isaa godhu rabbiin dhugaa waaqayyoo gatii isaanii safaree isaaniif haa kennu ani isaan hin abaaru isaanuu takka abaaramanii. Baay'ee tokko lapheen kona cabeechaadha. Afaan hin beektu micayyoon tun amma akkasumatti huuwattee dubbatti iyyiti malee viidiyoo isaa baay'ee ture garuu anas gubbaa irratti isinitti mul'isu jarri kiyyas waan na jala jiranii ilaalaniifu kanaafan sodaadha isiniin jedha maalirraa haasofti naan jedhode. Innaa akkasii isiniin jedha yaa ijoollee keenya waan isaanii hin fuudhinaa isiniin jedha. Micayyoon kun tarii fuute fuun hin beeku waan inni irraa beeku hin jiru. Waan isaanii omaallee taanaan hin fuudhinaa. Yeroo baay'ee isaan nama fattashu. Akka nama fattashan beektuu laata? Waa'een birrii lafa kaa'aniiti.
wayin bootaa itti eenyuudha lafa kaaniiti na yaadadhaan gisee tokko na fattashiteerti gisee na waan hin beekne bar si fattashte bar si fattash ana namichi shitu na fattayi ana nam birrii isaanii fuudhu dhiisitoo anarra waan hunda mana ishiinatti amantu kana birrii isaanii fuudhu dhiisi odoo waanuma barbaade ta'e waan qonqoo kiyyaa totom ta'e anoon beeleeyyuu nan obsadha waan namaa fuudhuudhaaf hin kaadhu jechaadha waanuma barbaade ta'e guyyaa tokko garuu na fattahee ture nan arganne kaa nan argatu odoo akkuma barbaadeeyyuu ta'e dhugaa waaqayyo innaasaa si fattashu siniin jedha miceeyoota nama fattashanii wayii fattashanii ani hin beeku rabbi naa beeku ani garuu akkasitti dhaanamuu ishiiti malee kan na gaddisiise dhuguma qarshii isaanii hin fuutii birrii isaanii fuutee ol kaawwatti miceeyoon kun jedhee waan inni irraa beekus hin jiru hin fuutus jedhee waan inni irraa beekus hin jiru inni dukkanaa fi ifa gargar baasee beeku jira jechaadha garuu akkasitti dhaanamuu ishiitu baay'ee na gaddisiise laphee koo na cabse kallee tirtee jedhe barra maal tirtee birrii fuutee waan ta'eef yoo itti himte hin qabbaneeffata jechaadha jechoota baay'ee dubbateeti bar viidiyoo waraabe maaluma gochiisa viidiyoo waraaboo ijoollee antu manirra maal gocha viidiyoo waraabee poostii godhame ni maaltu sinitti dhaga'ama hattuudha jedhee saaxiluu isaati kaa hattuudha jedhee saaxiluu isaati miceeyoo tana adaraa rabbii warroonni beektan yookaan baasuu danda'a baasaa isiniin jedha omaan gootuuf jarri arabaatu akkanatti tumte yoo lubbuu ishii ba'ee jiraate akkanatti isaan har'a fuluusii isaanii kana akkanatti tumanii borummoo lubbuu ishii baasuu danda'a waan ta'eef kanaaf maaddi ishii kun ta'ee jira dhiigaan baane amma kaa lafatti gadi rukuteeti waan ta'eef rukuchaati tumaatii kan inni viidiyoo waraabu baay'ee tokko laphee nama cabsa yaa ijoollee keenya rabbumti sinaa eegu rabbiin sinaa eegu dhugaa waaqayyoo arra jarri kun nagaadha yoo jettan boru isaan bar saree hin qayyaramu ammuma jijjiiramu arra nagaa dubbatanii yoo jettan borummoo waan namaa sitti dubbatu ija lafa jalaatiin harka duubatti waan namaa sinirratti xaxochaadha amma isaan akkasitti harkaaf luka sinidhanii sintumani of hin geessisinaa baabadaa karaarra dhaabadhaa poolisii of qabsiisaa huu jedha poolisii of qabsiisaa hidhamte maali mana fakkeenyaaf eenyu keessatti hin hidhamu suudii keessatti hin hidhamtu isayyuu yoo himatte afaan beektee himatteef jara sassii qabanii si gashu malee wanti si hidhaniif hin jiru yookaan immoo hidhaa kee waan xiqqoo ji'a xiqqoo fudhattee waarattee gara biyyaa si gashu sayyuu biyya keetti si gashu malee wanti si godhan hin jiru biyyoonni fakkeenyaaf akka Dubaayis immoo isaanis yoo si hidhanii isaan xiqquma waan torbee lama torbee sadii irra siniidhaan gara biyyaa keessa gashu amma jarittiin akkasitti sintumtee ta'u sinitti taphattoota ofirratti neeginaa ijoolleen keenya keessattuu haaraa dhuftan homaan beektani bara homaa akkanumatti ofirratti eegdu sin jettaniitu ofirratti neeginaa isin ajjeefti bar qabdee fooqirraa gassin darabiti ishiiwwan gara jabeettidha wayimmoo qoricha sitti laatturree homaa sin hin godhu akka amantii keessanitti kadhadhaa fooqirraa yoo darbuu ta'e hin sodaatinaa siniin jedha garuu sin immoo ofirratti jabaadhaa waa namaa tokko isaan sin irratti yaadan taanan dafaati baabada kanuma dubbiin dhumatee jira ofirratti amma duutanitti ofirratti neegina du'a isaanii karaa isaanii irratti ofirratti neegina siniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa obboleettii keenya egaa wanni hin beeku hin jiru kanumaan argee viidiyoo waan ta'e laayik sheer godhaa siniin jedha warroonni haaraa har'a dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa yaanni siniif qabullee isuma kana hedduu takka galatooma bye bye